Baay'een waajjira poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee bakka Meeksikoo jedhamutti hidhamanii akka jiran ijaan arguu haati warraa isaanii BBC'tti himan. Ministeerri deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'a guyyaa wiixataa erga aangoorraa kaafaman booda kibxata kaleessaa hidhamuu mootummaan ibsee ture. Aangoorraa ka'uu dura cimsanii mootummaa qeeqaa fi himataa turan. Gareewwan hidhannoon lolan waliin ta'uun mootummaa kuffisuuf soosso'aa turan jedhee mootummaan isaan himateera. Ammatti mana murtii dhiyaachuu isaanii mirkaneessuuf yaalii BBC'n taasise hin milkoofne. Turtiin haadha warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo waliin taasifne kunuuti. Halaala waliin hin dubbanne homaa haasaan hin danda'amu jedhani. Nyaatumti anarraa dhaquu qofaa fi jiraachuusaa qofa adda baafadhee dhufe. Mana murtii dhiyaataniiru. Hin dhiyaanne ka'umaan dhageenye nuyi. Namni itti dhaqes anuma malee namni biraan jiru. Mana isin jiraatan keessa akka baatan ajajamuu dhageenye wanni kun dhugaadhaa? Dhugaadha. Gaafuma isaan qabamanii bariituudha kan dhufan naannoo sa'a 3 irratti. Guyyaa kaleessa jechuudha? Naa dhufanii guyyaa 3 keessatti akka mana gadhiistanii an jedhu ergaa lafa kaa'anii deemanii. Eeyoodha isaan? Warra kiraay beetuchiidha jedhanii ergamnee dhufnee jedhanii. Manuma mootummaati? Mana mootummaati. Yeroo muudaman kan itti galtan jechuudha akkasii? Guyyaa 3 kaleessa naannoo sa'aatii 3tti himanii har'a ganamas dhufanii deebi'anii amma immoo xaalayaa kennaniitu ba'an jechuudha. Boruu sa'aatii 3tti akka gadhiistanii yoo hin gadhiisnu jettan meeshaa keessaa qabdan guurree magaazana qopheessinee achitti geejjibsiisnaa gatii geejjibaa fi mana kiraa magaazanichaa immoo isintu kaffalataa han jedhutu irra jira xaalayicharra. Kanaaf ammas maal gochuu yaaddarree? Amma barumsa asitti jalqabaniiru ijoolleen maatiin biraas nu bira jira. Akkuma carraa dhuma uummata kaanii nama karaarra buluu yookaan karaattis ba'uu malaka. Wanni asitti jalqabne baay'eedha. Boru sa'aatii 3 irratti maaltu akka ta'uu mal ilaaluuf ta'e. Himannaa jabaatu irratti dhiyaate gama mootummaanii akka hidhattoota wajjin hariiroo qaban fa'itti. Himannaa kana irratti isin akka haadha warraa isaaniitti maali yaadi keessan? Nuyi amma amanamaa ta'e akka hojjetu carraaqqii isaa asiifachiin kun dhugaadha hoo jedhu kun ammoo isa mormaa asiifira horachaa achi namaan citaa. Humna isaa guutuu fayyadamee akka paartii kana keessatti shoora olaanaa taphatee nu miti warri beeku numa beeka yaa haaluu waan ta'iniin ala beekamaadha. Inni garuu immoo dhugaasanii galchuuf hin barbaanne dhiibbaan kun an eegale naannoo irraayi sanis laalaatuma turre dhufuu han jedhu tilmaamuu baannus garuu inni amanamaa akka ta'e hin beeka ofii kiyya. Nama akka amma miidiyaa irratti wanni gubbaarraan barraa'e akkasitti isa ibsa jedhee gonkumaan itti naman. Maqaa qabsoo uummata kanaatiin jireenya isaa guutuu takkaa nagayaan jiraatee hin beeku, takkaa qananii hin beeku, silaa hojjetee akka nama kamuuttuu nama jiraachuu danda'udha. Garuu san hin goone. Oduu nama bu'aa barbaadu ta'e dadhabee jedhee gara ofiitti goruu numa danda'a. Garuu akkasii miti inni amallisa. Amma yeroo torban darbee isaan dubbisne sababa rakkoo nageenyaan maatiin isaanii akka buqqa'aa jiran nutti himan. Amma immoo isaan hidhamaniiru. Tarii hidhamuun isaanii isin maatii isaan irratti dhiibbaan gamii fide. Tarii immoo koo caalutti ba'uu danda'in jettanii yaadduu akkasii qabdu. Jiraachuu danda'ee mana keessaa guyyaa 3tti ba'aa jechuun kireeffachuun sa'aatii kanatti Finfinnee keessatti akkam akka ta'e namuu hin beeka. Qaala'insi jireenyaa akkam akka ta'e namuu hin beeka. Mana kiraan lafa barbaaddu fi gatii barbaaddu nuu barbaaddee argachuuf guyyaa 3 ol sitti fudhachuu danda'a. Yaa jireenya fuudhuun taane wannumti fedhee akka nurratti raawwatu akkuma waan bu'aasanii nu gataniitti ilaalan. Amma poolisiin yeroo sakattaa taasise mana keessa wantoota garaagaraa arguu ibsee yeroo kun ta'u isin achi turtanii? Mana jiraadhu sana amma dubbiin suni ani jechuun karuma ofii jedhanii irra akka namni deemu dhiibbaa gochuu namni akka bakka rakkoon jirtu hin tuqne sosodaachisoodha yoon ta'iniin ala namuun eegu isa iddoo kanatti wanni dubbatame baay'eedha wanni gubbaarraa tarreeffame baay'eedha. Sun hunduu gaafasuu jechaaniin ture miseensota poolisii federaalaa buukiiwwan tokkiin ennaa daraddaran buukiin kunniin hanjoolleeti kun kiyyaa birrii irra jirtu tanaa oduu laaltanii tarii hin beekamu
waan boruuf iftaan dhufu oo birriin kumni 2 jiraate yoo 200 jiraate miliyoona 20 fi miliyoona 2 jedhamee wanni taphatamu jiraachuu danda'a jedheeniira. Amma warri yeroo san turan ragaa naa ba'u miseensota federaalaa baay'ee walakkaa dhaabbadheen dubbadhe kana odumaa fi hin ba'in. Maa rakkoon hin jiru jedhanii wanni sodaanne sun wanni nuti onnoo jenne sun akka eegnetti ta'uu baatus bakka sittanii odunumaa irratti jechuu baadhee natti tola. Garuu immoo waan obbo Taayyee ibsuu miti wanni achi jiru. Gaafa to'ataman eessatti to'ataman? Manumatti homaa dheessuuf yaaliin goone sa'aatii 5 halkan keessa sa'aatii 5tti an dhufanis naannoo sa'aatii 9tti sakatta'insaan deemaan gaggeeffame almost 9:45 irratti dallaadhaa fuudhamee ba'ee. Garuu yaaddoon keenya baay'ee dhabeeti yoo dhageenyu namootuma isaaniin walitti dhufeenya qaban irrattuu xiyyeeffannaa addaa qabu waan jedhantu jira. Otuu wal cubbisuu baannee jedhaan. Ayyee guddaa galatooma Aadde Sintaayee. Tancaa barsiistuu Caaltuu Kababoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti dhalatanii guddatan yeroo ammaa kutaa magaalaa Lammii Kuraatti mana barumsaa oolmaa daa'immanii Beekee jedhamu keessatti barsiisu. Waggoota 15 barsiisummaa keessa turan. Addatti garuu barattoota isaanii waliin shubbisuun beekamu. Maali wanti kun jedhee Habtaamuu Xababuu gaafateera. Baay'ee ijoolleen jaalladha. Tole kanan arganii barattoota keessan wajjin yeroo shubbistanii mee shubbisa kana akkamiin eegaltan? Jalqaba ijoollee yeroo barsiistu gammachistee bashannansistee barsiisuun dirqama. Kanaaf ani durayyuu yeroon taphadhus yeroo gammadus yeroo bashannanus muuziqaa baay'een jaalladha waan ta'eef ijoollee keessan yeroo dhaabbadhu immoo faarfannaatti yeroo barsiistu baay'ee fudhatu. Kanaaf faarfannaan baay'ee immoo hin jiru afaan keenyaatiin. Amma nutis hojjechaa jirra. Faarfannaa ijoolleef kan ta'u itti kan fayyadamaa jirus jira. Garuu immoo yeroo bashannansiistu yeroo gammadan waan tokko yeroo qabsiisu jettan sirbaatiin faarfannaatiin yoo ta'e baay'ee gammadanii fudhatu. Garuu immoo barsiisota kutaa afaan Oromoo akkasitti barsiisaa akkasitti jedha akkasitti qabsiisaa yeroo hin jedhu barreessisuu yookiin lakkoofsisuu jaallatu malee akkasitti taphatanii barsiisuu baay'ee miti waan ta'eef ijoollee kana immoo kutaa keessan argadhee barsiisuu hin dandeenye waan ta'eef yeroo boqonnaa keenya alatti qofa otoo hin ta'in sa'a laaqana keenya sanbata dilbata yeroo wal arginu faarfannaa afaan Oromoo sirboota adda addaa wajjin taphannee barsiisa jechuudha. Yoom akka eegaltanii yaadattu shubbisuu kana sirbuu? Guyyaa kanatti hin jedhee yaadadhu. Yeruma wal arginu yeruma sirba arganne akkuma barbaannee taphanna. Dhugaa kan sitti immoo amma sa'a boqonnaadha jedhanii yeroo baanu dhufanii bakkuma jirutti barbaadanii na fudhatu ijoolleen. Yeroo tokko hojiin yeroo hin qabaadhu nan baqadhaa dhokadheen hojjedha. Dhufanii miis as keessa jirti barsiistuun as keessa jirti jedhu. Hojii koon kaa'ee dhaqee isaan wajjin hin taphadha. Malee guyyaa gaafa kanatti jalqabnee jedheen kan yaadadhu hin jiru. Mana barumsaa mootummaa keessa ergan dhufe waggaa 3ffaadhaati. Mee maal taajjabdan sin haala?